Yeroo tokko Albert Einstein akkas jedhee ture, waan beektu tokko salphistee nama biraatiif ibsuu hin dandeessu yoo ta'e siifuu hin galle jedhee ture. Seera qo'annaa isa sirrii hordofuu dhabuu keenyaan wanta yeroo baay'ee qo'annee qormaata irra gaafa teenyu achi buutee isaa dhabna. So viidiyoo kanaan wantoota gurguddoo rakkoo kanaaf furmaata ta'an sadii kan saayinsiin qoratee mirkaneesse sadii isinitti himaa haga dhumaatti na hordofaa. Akkasumallee maatii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii kanatti makamaa isiniin jenna. Wanta qo'annee kamiyyuu yaadachuuf wantoota nu fayyadan kan tokko rikoordingiidha. Wanta dubbisne irraa yookiin wanta dhageenya irraa informationii fudhachuudha. Kun gabaabaatti sammuu keenya irratti informationii register gochuudha. Fakkeenyaaf suura yookiin viidiyoo gaafa waraabnu akkuma bilbila keenya irratti store goonu akkuma sana sammuun keenyas gaafa kilaasii keessatti barsiisaa dhaggeeffannu, gaafa kitaaba dubbisnu, gaafa muuziqaa dhaggeeffannu rikaardi godha jechuudha. Kana namni hundinuu ni godha. Lammaffaa irratti wanta rikaardi goone lafa gaarii wayitti store gochuudha. Namoonni baay'een informationii rikaardi ni godhu garuu seef gochuu dadhabu. Fakkeenyaaf suura bilbila keenyaan kaasne faayila keenya keessatti seef goonu yoo ta'e akkuma nu jalaa badu wantoota dhageenyu dubbisnu akka nu jalaa hin badneef seef gochuu qabna jechuudha. Kana immoo kan goonu wanta barannee sana irra deebinee qayyabachuun gaaffilee qormaata garaagaraa hojjechuun akkasumallee nama biraatiif ibsuun meemoorii gaarii ta'e irratti seef gochuun danda'ama jechuudha. Sadaffaan ritriivaal jedhama. Kun wantoota armaan olitti dubbiste baratte meemoorii gaarii irratti seef goote gadi baastee fayyadamuudha. Qormaataa fi wantoota garaagaraatiif fayyadamuudha. Fakkeenyaaf footoo armaan olitti kaasne sana baasnee ilaaluu jechuudha. So kun ritriivaal jedhama jechuudha. Wanta seef goone qormaata irratti yaadachuun itti fayyadamna jechuudha. In short, record carefully, retain by revising, retrieve by practicing. Thank you so much. Subscribe gochuun maatii kanatti makamuu hin dagatinaa. Thank you.